dubartiin haati mana tante osoo ati lubbuun jirtu borcii baaftu tuffisii qabdu jechuudha situ dayyuus. Akkamitti haati mana tante odoo sii waliin ciiftu borcii baafti. Hin duute ati. Amma aslii kana yoo laaltan haati seenaa wallaa sheeppanyaa ajaa'ibaati. Takka borcii takka hin qabdu. Qirsiin gamaa gamanaa kun sheeppiin gamaa gamanaa kun ka ajaa'ibaa kana jechuudha. Maashaallah akkasii jechuudha. Miskiintichi kiyya hirriba keessa ol ka'ee jedhu dunqunqaayaatu mana akkuma jaarsaa jechuudha. Dagalee madhaatee ka'ee achiin gad deebiin rafaa jechuudha. Isiin illee achuma kaatee deemtee kushiinaa dhattee ruuziidhaa fi lukkuu kana qaxaaqaxattee deebanii rafan. Hin jiru jechuudha. Wadde wallahi hadiisu sahii oofi me osoo yaadin nafaartite oofi walla oofi miira keessa galee waan tun cufi leenca kenniif kenni godhana oofi lubbu ana makkenna godhu gorti mammadoo mataa qulfi oofi. Hin jiru bar akkamitti jaartiin teessan uduu sigala jirtu borcii baafti. Kana bar. Bakka hin borcii baafti. Inni borcii baate isiin borcii baafte. Waa xiqqoo qonna jennaan kun akka nama goodda bahee jechuudha. Tullu diimtuu. Yoo godhuu dadhabe itti nyakkisu. Tullu diimtuu kana baheetitti jedha. Dawallee himiif kaa yoo sirriitti godhuu dadhabde itti nyakkisi jeen akka yaaddooftee huqqattu. Ka akkasii bar. Hayi. Nyakkisuun eessaa oolaa yoo akkasii isitu nyakkisa bar. Kan akkasii isitu nyakkisa. Akkasii san inni ofii danda'e nyakkisuumi isitu nyakkisa jechuudha. Eessa nyakkisa kamaal dalagaa jiru nyakkisa bar. Yoo waan gaarii godhaa jiraate nyakkisa. Isitu nyakkiftee inni gadi ol dhumatee jidduu tanatti furdataa. Akka waan hudduu guduunfatee nyaatee duuba kanaan hudduun qabu akkana jira kuno. Dhiirri miila qaqal'ootii fi garaa guddaa hota hudduun qabne maal dhiira akkamitti? Okkoo san bar jechuun gizee nyaatu jechuudha gammachuun qabu miti bar namni yoo jaartii ofii gammachiise gammachuun waa nyaata hudduu guduunfatee nyaata akkana wanno dhee taa'ee. Kiyya miilli furdaa akka inni qabu argite goobati daba. Wallaa billaa asliin kun amma rabbiin waa hunda numa kenneef waa hunda. Asiin dura gaafadha jaartiin tante akkamiin borcii baasuu didde maashallaa seenaa borcii qabdu natti shinaan jedhe hindoo naan jedhe jaartiin tiyya borcii baaftu na jedhatti. Hindoo naan jedhe akkamitti jaartiin tiyya borcii baaftu na jedhatti. Akkana dhiirri jechuudha qoftuun jechuudha. Maal gootaati jaarsaa inshaallah ka cinaachirra ciiftee irratti kaleessallee cinaachuma san irra jirta haddallee cinaachuma san irra jirta borullee cinaachuma san irra jirta. Gaaf kaan isiini ulfa ji'a sadii garaa qabdiidhaaf borcii ji'a torbaa garaa qabdii hin beektu jechuudha. Ifaa dhaamsitanii dalgatti waliin godhinaa isin istaayilii garaagaraatti waliin kennaa cinaachisee galee bada jazbaawwan. Wallaahi dalgan ciisinaa faaraan kunniin warra ifaa dhaamsee dalga ciisuus isin gorsaarti isin galu mana ittiin. Galgala ruuzii nyaattee waliin hin rafin. Galgala timiraa dayyuusitti dhageeffadhu. Timira. Loozii. Timira loozii aanan. Ammas jechuudha damma walitti daakiiti obaasi. Galgala daddaafi obaasi. Luka isaa kana qaama isaa kana susukkuumi. Haa gad diriirfatu miisaajii goggodhiiti raffisi. Yoo dhiira yoo jala deeman dhiirri namarratti korraati. Dhiira yoo kokkoon akkas barbaadin jala. Abiibti dhiiraan saalli maatii takka waan itti qican keessaa qicatan itti madii takka nan beeku maate. Ammoo jechuudha akkasii kunuunsitanii ganamallee qursii irratti akkasitti babbadati. Dhiira saalli maatii baankiin waan keessa kaatte keessaa fudhatta. Amma baankii keessaa birriin qabane xaqxaq gootee baasuu hin dandeetta. Hin jiru kaa'eessa jireessaa keessaa baafta. Akkas itti qiccee keessaa qican. Galgala sa'aatii sadiitti itti qiccee keessaa qican ganama osoo subii jedhamtan keessaa qican. Wallaa ittiin dhiisin maaliif jennaan guutee gabbahee gara biraatti hobobsa. Ansani wannan jibbu. Itti aartee jechuudha qoffeetti dhaabaa hin jedhaa jaarsa kan kee osoo waliin argin guyyaa sadii gabbahee alarra fixee dhufaa jechuudha waan ati mana keessa itti qoccee. Tamisaa itti qicce asraa keessaa qicadhu ta'a asraa itti qicce galgala keessaa qicadhu galgala itti qicce harkan keessaa buusi. Itti qicci keessaa qicci. Dhufuun keessaa qiccatta waan haati seenaa hambifte wayitu yaati ko. Deefa maalan Gaaf jettanii warri haadha faaxetti ergitu mala jettanii natti dhiyaatu. Haati faaxee daawwaa himaa jirti rabbi jedhi fi naanyee akkuma hin galteene. waan haadha seenaan irraa hafte jedhaa laala gidanii
Amma misaa nyaachiftee buna obaaftee keessaa qicatanii shaaworii seenee dhufe. Dhugaa jette wallaahi jiidhaa kunoo. Amlaal jiidha laal mataan jiidha laal haati seenaa amma akkasii bar ganama subii biraa kaati waan subii itti kennite odoo subii hin gahin keessaa buufatti. Amma asraa misaa nyaatanii kanaan buna dhaabdee wallaahi buna dhaabdee hixaana kana aarsitee ladda deddeemtee luka kana rafaatee quba guddaa kana tuttuttee mina geggettee achuma kootumee surree takkas kan jedhaan akka waan surreen bakka jirtu hin beekne bar. Gizee namatti jiru jechuudha kootumee surree takkas kan jedhaan surree kennu.